እግዚአብሔር ደግሞ ረድቶን አገናኘን። ashama arkafune daawwattootaa fi hordoftoota keenya seenaa ajaa'ibsiisaa gurra namaatiif amanuun nama rakkisu isumaayyuu yeroo argitetti dinqii waan haaraa yookaan akka waan har'a dhalatteetti kan ilaaltu keessatti isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya seenaan kun maalidha? Akkamiin nama dinqa? Akkamitti amanuudhaaf nama rakkise jettanii yaaduun keessan hin oolu? Hundi keessan adaraa keessan miidiyaa akkanaatti fayyadamaa namoonni isin jalaa bade akkasumas immootu Oromoonis miidiyaa keenya irratti waan akkana osoo eegalanii gaarii dheeree namanaa seenaa kanarraa waa barattan jedhee hubadhaa inshaallah hundi keessanuyyuu deemtanii olaaltan miirrillee isinitti dhagaamu garuu har'a barattanii galatooma ulfaadhaa fayyaanaa ta'a.